Baga nagaadhaan dhuftan ijoollee kun qophii sagantaa Xaabitaatii Waaqayyo nu gargaaree araara isaaf ayyaana isaa nu baay'isee jennaan har'a immoo barumsa keenya isa 25ffaa fidannee dhufneerraa lafa isin jirtanitti nagaanni araarri Waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u jenna. Egaa har'a barumsa gabaabaa sagalee Waaqayyoo fi kadhannaa walii wajjiniin hirmaannu qabna. Unu walii wajjiniin turaa innee jaalala Kiristoosiin isin kadhanna. Egaa ijoollee akkuma beekamu Waaqayyoon walii wajjiniin kadhachuudhaan sagantaa keenyan jalqabnaa. Asirraa dubbisaatii anaa wajjiniin Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo qulqulluu, sodaatama, galatoomi, tiksee keenya waan taateef eebbifami. Cubbuu keenya nuuf dhiisi, sagalee kee nu barsiisi, sagalee keetiin akka jiraannuuf nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanneerraatii. Ameen. Ijoollee waan anaa wajjiniin kadhattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Har'a mata dureen barumsa keenyaa Elroo'ii. Ani dhuguma Waaqayyo sana ilaalaa tureen argee kan jedhudha. Barumsi kun kan inni argamu seera uumamaa boqonnaa 16 keessattidha. Seerri uumamaa macaafa qulqulluu keessaa kutaa isa jalqabaa yeroo ta'u, isa boqonnaa 16 irratti seera uumamaa boqonnaa 16 irratti argama. Dubbii kana kan jedha immoo Aggaar hojjettuu Saaraa yookiin gargaartuu Saaraati. Meegaa maaliif akka isheen akkas jettee fi akkamitti akka isheen akkas jette immoo walii wajjiniin ilaalla. Hin yaadattu yoo ta'e ijoollee yeroo dheeraadhaaf waa'ee Abrahaamiif Saaraa walii wajjiniin barachaa turreerraa seera uumamaa boqonnaa 12 irraa kaasneetu seenaa Abrahaamiif Saaraa walii wajjiniin barachaa turreerra. Egaa Abrahaamiif Saaraan maalidha jenneetu haasofne. Abrahaamiif Saaraan namoota Waaqayyoo akka isaan maatii isaanii keessaa adda ba'an isaan abboome akka isaan ta'an walii wajjiniin baranne. Akka isaan abboomamanii lafa Waaqayyoo itti agarsiise biyya inni itti agarsiise akka isaan dhaqan barannee turre. Egaa Abrahaamiif Saaraan akkasuma namoota kakuu gurguddaa qaban Waaqayyo kakuu baay'ee kan inni galeef akka isaan ta'anis walii wajjiniin ilaallee turre. Kakuu isaan qaban immoo saba guddaa hin taatu, maqaan keessan guddaa hin ta'a kan jedhu ture. Haa ta'u malee Abrahaamiif Saaraan Abrahaam nama waggaa 90 ta'etu jiru, Saaraan nama waggaa 89 taatetu jirtu, mucaa tokkollee nama hin qabne akka isaan turanis walii wajjiniin ilaalaa turreerra. Egaa kanaan dura waa'ee mucaa Waaqayyoon kadhachaas turaniiru dheena manaa. Akkasumas immoo Waaqayyo irra deddeebi'eetu waa'ee mucaa itti dubbachaa tureera. Si'a baay'ee Waaqayyo irra deddeebi'ee isaan jajjabeessuudhaan mucaa isiniifan kennaa, isiniin eebbisaa jedhee Waaqayyotti dubbachaa tureera. Waan umuriin Saaraaf Abrahaam baay'ee deemeef Saaraan gara abdii kutannaatti adeemte. Sababiin isaa umuriin dubartoonni mucaatti godhatan baay'ee waan darbeef Saaraan nama waggaa 89 waan taateef tarii inni Waaqayyo jedhu kuni karaa koo mucaa nuu kennuuf utuu hin ta'in karaa nama adda biraa abbaa manaa koorraa mucaa nuu kennuu barbaadaa laata jetteetu yaada ishee keessatti yaadde. Yaadi ishee kun garuu Waaqayyo duratti sirrii hin turre. Egaa Saaraan yeroo kana yaadduu guyyaa tokko yaaddeetu abbaa manaa isheetiin akkas jette. Yaa Abrahaam, an mucaa siif godhachuu hin dandeenye. Kanaafi hojjettuu koo Aggaar irraatii mucaa godhadhuu tarii Waaqayyoo karaa ishee mucaa naaf kenna ta'a jetteetu Abrahaamiin gaafatte. Abrahaamis itti walii galeetu mucaa irraa godhachuu fi Abrahaam ishee hin fuudhee jechuudha. Egaa ijoollee aadaan kunii yookiin immoo wantoonni ta'an kunii utuu seerri Waaqayyoo, seerri Musees ta'ee, seerri kakuu haaraa keessa jiru utuu hin barreeffamin
waan raawwatedha jechuudha. Garuu akka seeraa fi haati manaan tokko abbaa manaa tokko duwwaa qabaachuu qabdi. Abbaan manaan tokko immoo haadha manaa tokko duwwaa qabaachuu qabaa jechuudha. Akka bara keenyaatti haadha manaa daddabalachuun seera waaqayyoodhaan aladhaa jechuudha. Garuu asitti akkuma isinitti himee yeroo sana seerri waaqayyoo waan barreeffamee hin turree fi Saaraan Abrahaam akka inni Aggaariin fuudhee mucaarraa godhatu gooteetti. Abrahaamis immoo itti walii galeera. Egaa Aggaar kuni hojjettuu Saaraa turte. Aggaar nama biyya Gibxii akka isheen turte sagalee waaqayyoo nutti himaa. Egaa Abrahaamiif Saaraan tarii gaafa biyya Gibxii dhaqan fidatanii dhufanii ta'a kan jedhus namoonni barsiisa sagalee waaqayyoo barsiisan akka kanatti dubbatu jechuudha. Egaa Aggaar yeroo hojjettuu Saaraa turteetti giiftii ishee Saaraa fi abboomamuudhaan ergamuu fi gargaaruudhaan ishee wajjiniin jiraachaa turteetti. Haa ta'uyyuu malee amma haadha manummaa waan argattee fi ulfas waan taateef waaqayyoos mucaa waan ishee kennee fi giiftii ishee Saaraa fi abboomamuus hin diddee ishee dhaggeeffachuus hin didde. Egaa yeroo isheen dhaggeeffachuu diddu kanatti giiftiin ishee Saaraan baay'ee aaruudhaan baay'ee gadduudhaan Aggaar hojjettuu ishee irratti murtee hamaa adda addaa yookiin immoo ishee rakkisuu fi ishee dhiphisuutti kaatee jechuudha. Ilaa ijoollee asitti hubadhaa. Aggaar Saaraadhaaf abboomamuu hin diddee, Saaraan immoo Aggaaritti hamminoofte. Sababii Saaraan baay'ee hamminoofteef Aggaar guyyaa tokko kaateetu baduu yaadde. Kaateetu baddeetu kara lafa gogaa tokkotti adeemte. Egaa ijoollee dubartiin kuni dubartii ulfaatii. Akkuma isiniin jedhe immoo nama biyya Gibxiiti. Gibxitti deebi'uuf immoo karaa amma kana adeemuus hin dandeessu. Qophaa ishees immoo adeemuu hin dandeessu. Lafa gogaa keessa immoo jirti. Egaa baay'ee dhiphattee gadditee lapheen ishee cabeetu lafa gogaa kana keessatu isheen jirtu. Ergamaan waaqayyoo karaa ishee dhufeetu Aggaar hojjettuu Saaraa eessaa dhufte? Eessa dhaqaa jirtaa? jedheetu ishee gaafate. Aggaaris deebisteetu ergamaa waaqayyootiin ani giiftii koo Saaraa jalaa badeetiin adeemaa jira jetteetu ergamaa waaqayyootti itti himtee jechuudha. Egaa yeroos qobummaa isheerraan kan ka'e baay'ee sodaattee waan turteef warri isheen beektu Saaraaf Abrahaam illee waan ishee argaa hin jirree fi egaa tarii baddeetti illee jedhanii waan dhiisanii fi qobaa waan turteef nama biyya ormaa waan taateef biyya isheetti illee deebi'uuf biyyi ishee immoo baay'ee fagoo waan ta'eef qobaa ishee gadditee fi lapheen ishee cabee utuu jiruuti ergamaa waaqayyoo kun dhufeetu eessa akka isheen dhaqaa jirtu ishee gaafate. Yeroo ergamaa waaqayyoo kun ishee argu isheen immoo maal jette deebisteetu waaqayyoo isa na ilaalaa ture ani nan argee kan jettuutu Elroo'ii jetteetu waaqa isa ishee arge sana moggaastee jechuudha. Egaa Elroo'ii jechuun waaqayyoo isa na argaa ture yookiin waaqayyo isa na ilaalu nan argee jechuudha. Egaa waaqayyo isa isheetti dubbate sanaan Elroo'ii jetteetu moggaaste. Kanumaan Ega moggaastee iddoon bishaanii isheen bukkee turtellee maqaa kan akka inni fudhate sagalee waaqayyoo nutti hima. Akkuma yeroo darbee walii wajjiniin barannee turre waaqayyo namoota nu gararraa jiran yookiin namoota aboonuu irratti qabanii fi akka nuun isaaniif abboomamnu hin barbaada. Egaa akkuma kana ergamaa waaqayyoo Aggaariin maal jedhee deebi'iitii giiftii keetti galee
gadi of deebisiitii harka ishee jala bulii jedheetu isheetti hime jechuudha. Kanaaf Aggaar waan ergamaan Waaqayyoo inni isheen argite yookiin immoo Elroo'ii inni isheen ittiin jette kuni waan inni isheedhaan jedhee abboomamteetu kara giiftii ishee kara Saaraatti deebiteetu harka ishee jala gadi buusteetu jiraachuutti kaate. Kanumaanii Waaqayyoo ishee gargaaree mucaa hin godhattee. Mucaa isheen godhatte kun immoo maqaan isaa Ishmaa'eel jedhameetu hin moggaafame. Egaa karaa Aggaar Abrahaam mucaasaa isa jalqabaa godhatee jechuudha. Kanumaanii gammadanii mucaa dhalate kana kabajaniitu egaa walii wajjin gammadaniitu gammachuu kana hirmaatanii. Saaraan ishee yaada isaa fidde garuu hammam akka isheen gammadde hin beeku. Waan gammaddes immoo anatti hin fakkaatu. Eega mucaan dhalatee fi booda Waaqayyo Abrahaamiif Saaraadhaan akkas jedheen. Abrahaam, ani kanan si eebbisu kara Ishmaa'eel miti. An kanan si eebbisu karaa haadha manaa keetii ishee dulloomtu ishee waggaa 89 karaa isheen ilma siif kennee si eebbisa malee ani karaa Aggaar miti kanan ilma siif kennu jedheetu Waaqayyo deebiseetu isaanitti dubbate. Egaa Abrahaamiif Saaraan abdii Waaqayyoo kana waggaa dheeraadhaaf eeganiiru. Egaa yeroo eegan kana keessatti takkaa Abrahaam Waaqayyoon maal jedhee, egaa yaa Waaqayyo kan na dhaaluuf jedhu ilma Eleezer isa mana kootti guddateedha jedheetu Waaqayyotti dubbannaan, Waaqayyo lakkii ilmi Eleezer sin dhaalu ilmuma mataa keetiitu si dhaalaa jedheetu itti dubbate. Abrahaam deebisee immoo egaa yaa Waaqayyo hin dadhabiinii Ishmaa'eelumti bakka mana koo haa dhaalu jireenya koo haa dhaalu gaafan du'uu jennaan Waaqayyo ammas deebisee lakkii Ishmaa'eel inni Aggaararraa argattee inni sin dhaalu kan si dhaalu mucaa ani Saaraa haadha manaa keerraa siif kennudha jedheetu deebiseetu Waaqayyo isa jajjabeesse. Egaa jireenya keenyaaf waan kanarraa maal barannaa jennee yoo ilaallee Waaqayyo haala hundumaa keessatti akka inni nu argu hin ilaalla. Ijoollee yeroo biyya lafaa kana keessa jiraannu akka nama guddaa tokkootti waanan beeku waan baay'ee keessaa dabarra. Takka jireenyi keenya baay'ee gaarii fi kan nama gammachiisudha. Takka jireenyi keenya kan nama gaddisiisudha. Takka nama kofalsiisaa, takka nama boossisaa, takka kufuu jira, ka'uutu jira, jabaachuutu jira, humna immoo dhabuutu jira. Haala hundumaa kana keessatti Waaqayyo isa nu ilaalu yookiin immoo isa nu argu isa akka qabnu nu barsiisaa jechuudha. Egaa Waaqayyo namoota dhiphatan, namoota rakkatan, namoota gaddan, namoota boo'an illee hin argaa jechuudha. Biyya keenya keessatti sababii lolaatiin, sababii ijoolleen isaanii du'aniin, waan adda addaatiin kan gaddanii garaan isaanii cabee waan godhan dhaban baay'eetu jira. Egaa Waaqayyo namoota kana haala isaan keessa jiran keessatti hin argaa. Sagalee Waaqayyoo iddoo adda biraatti warri gaddanii hagammadanii jajjabaatullee in jedha. Egaa Waaqayyoon yoo isaan hin beeku ta'ee Waaqayyoo isaan jajjabeessee gadda isaaniillee isaan irraanfachiisuu danda'a. Akkasumas immoo namoonni karaa irraa badanii lafa gogaa keessa adeemanii, namoonni karaa deeman hin beekne, namoonni akka Aggaarii karaan jalaa badellee yoo jiraatan Waaqayyo isaaniinis haala isaa keessatti hin argaa. Akkasumas immoo ifama haala isaanii keessatti hin argaa. Akkasumas immoo jireenya isaanii fi geggeessaa isaaniif kennaa jechuudha. Kanaaf ijoollee har'aa kaastanii kanaan durallee ta'uu amma bara du'a keenyaatti Waaqayyo haala nuun keessa jirru keessatti nu argaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo hin argitu hin jedhiina. Waaqayyo hin argaa. Waaqayyo garuu obsisaa baay'eedha.
Egaa Waaqayyo gaafa rakkina keenya, gaafa qobummaa keenya haala hundumaa keessatti nu argaa akkasumas nu gaggeessaa, nu gargaaras. Adda biraa immoo Waaqayyo yaada garaa keenya keessa jirullee hin arga. Namni kan inni arguu danda'u ala keenya yeroo ta'u, Waaqayyo garuu isa keessa garaa keenyaallee qoree ilaaluu danda'a jechuudha. Egaa Waaqayyo yoo nuun yaada garaa keenyaa keessaatti waan yaadnu hundumaa hin argaa. Akkasumas immoo yoo nuun cubbamnu Waaqayyo nu argaa. Yoo nuun waan qajeelaa hojjennus Waaqayyo nu arga. Waan gaarii yeroo hojjennu Waaqayyo duraa dhoksuu hin dandeenyu. Waaqayyo iji isaa in ilaala. Waan yaraa yoo goones immoo Waaqayyo duraa dhoksuu hin dandeenyu. Iji Waaqayyoo in arga. Garaa keenya keessas Waaqayyo hin dubbisa. Kanaaf ijoollee waan Waaqayyo duratti yaannuuf goonu ilaallachuun nurra jira jechuudha. Faarfannaa gabaabaa anarraaf isiniif qopheessan isinii faarfadhaa, na dhaggeeffadhaa. Lafa onaa keessa naa deemaa, lafa namni nan argine, qobaa koo gaddee na deemaa, namni nan jajjabeessine. Eedaa Waaqayyo na argaa, inni waa'ee kootiif ni yaada, na gaggeessuuf dhufeera, garaan koo baay'ee gammada. Lafa onaa keessa naa deemaa, lafa namni nan argine, qobaa koo gaddee na deemaa, namni nan jajjabeessine. Eedaa Waaqayyo na argaa, inni waa'ee kootiif ni yaada, na gaggeessuuf dhufeera, garaan koo baay'ee gammada. Elroo'i jedheen faarfadhaa, isa nan galateeffadhaa. Waaqayyo argeera qobummaa koo, maqaa isaan faarfadhaa. Elroo'i jedheen faarfadhaa, isa nan galateeffadhaa. Waaqayyo argeera qobummaa koo, maqaa isaan jajadhaa. Lafa onaa keessa naa deemaa, lafa namni nan argine, qobaa koo gaddee na deemaa, namni nan jajjabeessine. Eedaa Waaqayyo na argaa, inni waa'ee kootiif ni yaada, na gaggeessuuf dhufeera, garaan koo baay'ee gammada. Elroo'i jedheen faarfadhaa, isa nan galateeffadhaa. Waaqayyo argeera qobummaa koo, maqaa isaan jajadhaa. Elroo'i jedheen faarfadhaa, isa nan galateeffadhaa. Waaqayyo argeera qobummaa koo, maqaa isaan jajadhaa. Lafa onaa keessa naa deemaa, lafa namni nan argine, qobaa koo gaddee na deemaa, namni nan jajjabeessine. Eedaa Waaqayyo na argaa, inni waa'ee kootiif ni yaada, na gaggeessuuf dhufeera, garaan koo baay'ee gammada. Elroo'i jedheen faarfadhaa, isa nan galateeffadhaa. Waaqayyo argeera qobummaa koo, maqaa isaan jajadhaa. Elroo'i jedheen faarfadhaa, isa nan galateeffadhaa. Waaqayyo argeera qobummaa koo, maqaa isaan jajadhaa.
Ijoollee waan na dhaggeeffattaniif Waaqayyo baay'isee isin haa eebbisu. Barumsa har'aarraa waan tokko waan jireenya keessaniif ta'u barattaniittu jedhee amanaa. Waaqayyo baay'isee isin haa eebbisu. Egaa fakkii asirratti fayyadamnee tola kan nuuf kennanii Sweet Publishing kan jedhamanidha. Akkasumas immoo Free Bible Image kan jedhamanidha. Waa'ee isaaniif Waaqayyoon baay'isneetu galateeffannaa. Waaqayyo isaan eebbisus immoo hin jenna. Waaqayyo isaan eebbisu. Egaa ijoollee sagantaa nuti har'aaf qabnu kanumaan raawwata. Sagantaa kana kananii qopheessee isiniif dhiyeessee ana Aadde Raahel Gammadaan jedhama. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaa Waaqayyoo keessa jiraadhaa. Waaqayyoo fi jiraadhaa. Nagaatti.